namoota komaadha akka namaatti deemuu dandeessu har'a galgala garuu eeyyamameeraan jedhaa. Deebisiin harka qalqee ol harka bichaa ol fuudhi zibdee ol fuudhi ol fuudhana dinqii jira giddeello harka bichaa ol fuudhan hundeeffate vaataaku paarasha sindibbi isa oo dandeesse lafa jirtu ol jedhii lafatti namoota baay'ee irratti mallattoon agarsiisuun qaba ila waaqayyo wayyoo giddiin qabin ana waaqarraa dhaga'e qofa naasaa jira har'a galgala dinqiidhaan gargaara ila waaqayyo ni jira naasu baay'ee orma fuudhin dubbatee ate kee ol fuudhi namoota kanarratti chaappaa wayii dhufee addaatti laxafamuun argaaya ila waaqayyo kannaan jedha ji'a dhuftu kanaan booda namoota baay'eedhaan balbala banaa ila waaqayyo namoota baay'eedhaan balbala banaa Vilesu paia tu pais, Murotaya mamanto paia, Viletia mamanda, Mera mito toya na bana mera jedaka. Koisi tanima, Vilesu pai kaman, Koisi tanima, Ela nami fundura kana tukotu akasi tudupat, pasporti wa iba tejirta atataman nadaka bibaka jirtu, harra galgala kase yama mere na waka. Bakka jirtu si barbaade amma saatii kana kaleessa ta'uu didee dheengadde ta'uu didee har'a galgala garuu ta'eera. Sinaa kun meera fidi villaa suppaayit. Beektee nagadattu waan gabaa galgalaa arganii fidi irratti lafamatti sirriittaan fufuudha. Namantaa tootu manaan jedhame namas ka'eera borummoo maalaa jedhame. Inje atu masin jedhani amma achum ada baduti ani bente fakkartuun jaaladhala ela bente qancareen jaallu qaxaleen jaaladhala bente akkasumas medhee jaaladhamu of kenne amma waatu sitti dhufa arraa booda targaa quxurii kaleessatti si beekan jijjiireera bakka amin adiyyuu raajii kana ofirratti raajii narratti jijjiirameera jedha Ajijjiiramu re aneenyu ajijjiiramu bilaati kireechanii baay'is nama kana gaafan kadhadhu wasaan beeku nama tokko akkaawuntii keerra birri 1,200 saantima wayii qofa jira yoo fedha kee ta'e kaadhu atattaman na dhaqqabi guyyaa kee tarreessis dukkanichi darbeera jedha waaqayyo min jedhaayyaati. Ranjiru jabaa guddaan konkumaa namicha harka ol fuute na dhaqqabe jedhe godhif anuma sitti dhufe Gamshuu keessa nu jedhe. Gamshuu. Amin jedhaayya. Villaa suppaay kana mandosha. Nagaan sifa ta'u. Amen. Nagaan sifa ta'u. Amen. Nagaan sifa ta'u. Amen. 2009 eessa turte maal hojjetta waan hojjettu natti mimi. Maayette. Aragadaanan tureechi qullubbii. Okay. Waaqayyo waan isaan beeku barsana du'a wayii si oolchinaan jedha. Baratti nama wajjin walitti buutee si eeggatanii si jeesudha jedhanii bira si dabarse waaqayyoon ergaa jira. Dhugaadha. Waa walitti qabattee si harka bittine beekta. Dhugaadha. Isa booddee idda sana waan gootu wallaaltee naan raawwattee dhufteeti.
Ar'aaboodha naan jedhe waaqayyo waan san beeku. Laati piraacheenii gilaariya. Waan san beeku maatii shaniin lakkaa'aa jira. Tokko lama sadii afur shan ja'a nama shaniif nagaan ta'a. Ameen. Maatii shaniif nagaan ta'an jedha. Ameen. Waan san beeku la nama shaniin lakkaa'aa jira. Tokko lama sadii afur shan nama shaniif nagaan deema naan jedhe waaqayyo. Ameen. Laasa piraacheenii gilaariyas. Namicho har'a dhuftee waldaa kana. Duuman darbee. Darbee dhuftaa. Waan san beeku la nama lakkaa'ee harka kana. Tokko. Lama. Sadii. Afur. Kun afur miti. Tokko tani de. Meeqa ta'a? Shan ta'a miti. Yoon isa kana sitti dabale meeqa ta'u? Ja'a ta'a miti. Waan lakkaa'u kana beektaati maqaama Yesuusi. Amiin jedhaa iyyaati. Ani maatii biraan jiraam. Sirratti baneera. Waan san beeku nama seexanni opereeshinii akka taatu yaalii godhaa jiru wayiin argaa. Nama garaadhaa jagna qabu wayiin argaa jira. Saatii kana kaasee garuu billaan jalloota cabeera. Ameen. Amiin jedhi. Ameen. Amiin jedhi. Ameen. Vilaasatu preejeniyaas. Waan san beeku amma gara baalee kanas nan dhaqaan. Lafa sana nan dhaqaan. Raatu paayiti gileeriyas. Harka kee mirgaa ol fuudhu waan sitti madabaliti. Ol fuudhu harka kee. Harka galgala kana dukkanni kee bari'eera. Namni tokko maraadhu bari'eera jedhe gurbaa. Induutu sin jedhe waaqayyo. Ameen. Induutu. Ameen. Nama luka kana keessa dhukkubsatu beektaa? Yeeshiin illee dhukkubsatti. Amma booda billaan kun cabeera de waaqayyo. Ameen.